gala eegala si fudheeni mala injirumsinala dagachiistu mukuu dhangaa koo'i mala si qabadheen deema dhiyoo fi alaala si waliinan fiiga ta'e artiif dhiiga barsiisaa bohaarsi dhokataa mul'isi Ada dula seenaa qabsoo kan eenyummaa atiidhaan dabalee galabaannee deemna daawwannaa uummata magaalaa baadiyyaa jaasaaf daa'immanii kantiibaa waardiyyee gala eegala si fudheeni mala injirumsinala barru kooti gala bohaartii dhagala barsiisaa dhagala galma kooti gala artii kooti gala Daabbo muuzii wal keekaa gadda barsaa zayitiin ombade akka lammaa magarsaa akkamitta wal keessa kayaa nyaadda daabboo muuzii yaa waaqayyo biyya kanaa fuudhi Awustiraaliyaa na buusii Gaafa wayyaan aduutti baafadhu teknooloojiin itti roobsinaa bokkaa xiiqiin an qabsiisinaa yookaan kaanaa daatan sokkaa Intalo Kottu alta ko idu Kottu wal keessa kaaya nyaata dilee kottu Ani hulli kego nama garate fakkaata oo sheekay nyaadhu si cufee saagalatu si cufee anaa jechuun akkuma keenya cufee oo min harkaa fuudhi ol kee kaati nyaadhaa ol kee gashaati daabboo muuzii ol kee gashaati nyaadhaa raadiyoo irraa naggeeffanne oo nyaadhu wal keessa si hakaan nyaadhu waaqa qoode danda'e naan jette waan danda'a ati meebe erga zayitii manatti bitte waggaa meeqa Zaitiin erga mana keenyatti bitame barana zayitii erga bishaaniin ani ergani ittoo bishaaniin hojjechuutti ka'e akkamitti nyaachaa jirta ammati maal bishaanni utti guddate immoo bishaaniinu gaarii nyaachaa jira maal ta'e jabbii gurguree bitaareen zayitii Oche kana keetaa nyaata waan barbaadde kee gurgurii biti zayitii akka manatti bitamu barbaadan Ani bishaan sana nyaadhee hin jiraadhu kana booddee. Hin jiraattu? Hin jiraadhu. Nan gala. Haadha kootti hin gala. Anumtu galisiin jechuu fedhee xiqqoo ishee afaan qorrara. Etubati galuu dhiiftee yoo anumtu nan gala mana warra kooti. Galuun koo nafti dhiisee asuma keetti dhiisee gala mana warra kooti. Daabboon asitti xiqqaate ol kee cuubdee nyaattu hin xiqqaate ol kee gashitee nyaattu nyaadhaa jedhan wachumarra. Oh! Noora! Fuula haaraadha kun maalo. Kan manukat kabur be, Iyo perlu kasih kan? Ol kasih kan? Aje lah aku nonton. Oh, wah toko. Oh, Nora.
Ah. Nagartu. Naguma. Naguma. Mari wanti tiyo. Naguma. Gaarii dhaadhee barasiyan. Miti lakki. Waa'ee keessanii fi karaa dheeraa fagoo irraa deemnee dhufne. Waa'ee makkoo fi. Waa'ee keessan waan baay'ee dhageenyeetudha kan waan adda addaa qoqqoranne waa'ee keessan. Isaa isin gaafachuu fi gaaffii tokko tokko isin gaafachuuf hin dhufe waa'ee keessan dhagee. Waa'ee koo maal dhageesse karaa dheeraa dogoggorteetta nama biraa dha. Inni dogoggorre isinuma isin miti isin abbaa qabeenyaa miti waan baay'ee dhageenyee dhufne. Abbaa qabeenyaa miti isin. Tole. Dhuguma innoo. Kanaaf jechaadha waan tokko tokko isin gaafachuuf hin dhufe. Kottu kan oolu. Tole. Maal jettee? Kana haadha manaa koo maa jiru? Bakka kana taa'uuti. Eegan irra taa'e. Maali? Dadhabsiisaadha karaan baay'ee dadhabsiisaa. Naguma dhuftanii? Naguma. Kanuma irra laa. Iddoo keessa waan xiqqoo. Oofu. Anuma abattee waan deemtee? Isinumaaf jecha. Nama magaalaa fakkaatu liijii irraa ilaalu. Akka asitti jirtan waa'een keessanii baay'ee asaama. Akka isin abbaa qabeenyaa taatan akka isin qabeenya guddaa qabdanii baay'ee asaama karaa namoota tokko tokkootiin. Egaa waan kabajanii fi baay'ee ulfaadhaa isiniin jecha yeroon keenyas baay'ee deemaa waan jiruufi Wadaabatu. Isin dursuu hin barbaadu. Gaaffii tokko kan isin irratti deebii naa laattan hin barbaada. Isan isin gaafadha amma. Ani odeeffannoon sassaabbadhee dhufe akka waa'een keessan bakkeetti dhaga'amutti isin nama qabeenya guddaa qabudha. Abbaa qabeenyaati. Qabeenya keessan illee tilmaamameen dhumu hamma jedhamuttidha. Waa'een keessan bakkeedha kan odeeffamu. Mee isin qabeenyi isin qabdan hammami? Waa'ee qabeenya keessanii nutti himaa. Egaa dhuguma ittiin abbaa qabeenyaadha. Abbaa qabeenyaa naan jedhu achi gamana abbaa qabeenyaa naan jedhu egaa maqaa mucaa koo sangafaatuti qabeenyaadha. Kanuma qabeenyaa naan jedhan malee waa qabaadhee miti. Amma isin qabeenya homaan qabdaniire? Qabeenya maaliin qaba? Butaantaa waan ittiin bitan dhabnee rakkachaa irra ani qabeenyi koo qabeenya hin hore dhugaa masaa dubbachuu fi ijoolleedha. Ijoolleen qabalaaman akkas maqaa isaanii bifa isaanii beeku. Kanaas kottaan jira malee olii isaan beeku. Ishee tokko bira adaadaa isaanii bira ijoollee sadii jira. Tokko immoo liqiin laadhe nama sadii immoo namaaf. Afur immoo asuma jiru ijoolleen lama immoo wanti maaloo inni buraayyuu moo jedhan buraayyuuti. Achi inni tokko artistii ta'eera. Inni tokko immoo waaqayyoof ta'ee tajaajilaa ta'eera. Isa artistiin nagu beeraman artistiin maaloo aman? Artistii? Inni artistiin suni mana kiraa inni kaffalaa bachite artistii Oromooti moo jedhe. Oromooti artistiitti kaffalaa. Tolee erga akkas ta'e ijoollee baay'ee erga qabaattanii ijoollota kana keessaa kan barsiifattanii eebbisiifattan qabdu? Egaa yaada gaarii qaaftee ani torba ol eebbiseera. Ana torba ol eebbiseera amman. Yeroo akkasiin jedhu immoo ijoollee miti. Dhagaa bu'uuraa mootummaa mana barumsaa dhaabuuf as nu dhaabuu fedhee nu dhaabanii dhagaa bu'uuraan ala torba eebbisiise malee ijoolleen eebbisiifadheen qabu. Akka jiranitti kan fooyyeeyyuu warra buraayyuu hidhan sanadha. Kan fooyyee mana koo kiyaa beeru isaan malee hin jiru. Tole ijoollee eebbisiifattanii erga hin qabaanne meesin midhaan gaafa qottanii kuntaala meeqa galfattu? Hammam galfattu midhaan? Akka OBN itti moo akka BBC'tti sitti more? Akkuma BBC'tti natti hima. Tole egaa akka BBC'tti taanaan immoo dhugaa masaa dubbachuufi amma nuni araddaa kanarra kuntaala 3 facaafnee kuntaala 2 gashachaa. Nu nyaachaa jedhana. Tole baasaan jiru jechuudha. Baasaan jiru. Maaliifidha sababni isaa bokkaatu roobuu dide moo xaa'ootu dhabame? Kunoo. Xaa'oo wallaalle manu gatii xaa'oo wallaalle xaa'oo miti gatiin xaa'oo addan bahin jira garuu roobatu roobaan jiru amma bokkaa dur teekinooloojiidhaan isinii roobsinaadhan isinii roobsina bokkaa kanaan roobsinaadhan maaf roobsarree amma giiftii baatu biqila farsoo masqalaa aduutti baafate moo maaliif roobsine amma bokkaa mata xibachuu dide lafatti kana xibachaa hin jiru. Garuu ma dhugaa masaa dubbachuufi amma warreen gaddaa OBN gama sana dhufee deebi'eenaan gamni suni boqqolloo malee homaa tokko baasuu dide.
otoo fe'in gamanas dhufeen jechuu barbaada. Amalee lafi keenya uumaa tokko baasaa hin jiru. Baay'ee nama dhiba. Mee erga jijjiiramni kun dhufe midhaan akkamitti facaasaa jirtu? Erga jijjiiramni dhufe wanti jijjiiramni hin jiru. Midhaan amma durii akkuma aadaatti akkasitti facaasaa dhufe ture. Erga jijjiiramni dhufe immoo akkasitti facaafna. Akkasitti gara teellaa kanatti facaasaa erga jijjiiramni dhufe. Kana dhufee miti jallisii illee jallisii amma durii akka aadaatti bishaan akkas jallisnee karaarraa qabnee jallisnee amma garuu erga jijjiiramni dhufe ammayyaa hin qabne jireenyi kunis sababii nu gubaaruuf guyyaa dhugaalee galgala firashii irratti jallisaa. Kana malee jijjiiramni jira kan biraa immoo maal ta'e amma erga jijjiiramni dhufe dubartoota reebaa hin jiru. Inni dubartoota nu reebaa amma erga dhufee waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii dhufe dubartootatti qoontotaa hin jirru nuun tumachaallee hin jiru. Maali kunoo ishee dhaabeen sobaan qimmiidaa hin jiru dubartoota nuun qimmiidaa hin jiru. Uumama ishee dullaalaan akkasumatti hin dhoofne akka ishee lubbuu ishee hafuutti dhoofna malee qimmiidaa hin jiru. Amma immoo kan naaf gaaffii hin qabu. Akkamittiin dhimmi dubartootaa fi daa'immanii jiraate akkamittiin dhimmi dargaggootaaf jaarsolii dhibeedha naannoo kana keessatti. Kuni sinduwaa miti numatti iyyuu gaaffiidha. Kuni gaaffiin keessan ammaa kun gaaffii hunda keenyaati. Mee isin baadiyyaa kana keessatti karaa fayyaatiin gorsi isin argachaa jirtan maal fakkaata? Dhimma fayyaa irratti tajaajilaaf gorsa isaan isinii kennaa jiran maal fakkaata mee akka naannoo kanaatti? Oofuu dabbaako oofuu as deemne hin cabu achi deemne hin cabaadhu ol deemne hin cabaadhu maaloodha yoo tifliijii irraa ilaalle hin cabaadhu yoo moobaayilii irraa ijoolleen nuti agarsiise hin cabaadhu amma deen gadaadha manaa koo magaalaatti mataana bowwaafatee naan magaalaatti ergee qoricha naa bitte ergee naani hin cabaa abbaa manaa kee jalaa hin cabaatii faashaa kana gerrii fi kennii fedhanii faashaa kana ergan mataa cabsaa hangaruu kan naa ergan. Doktoroonni keenya kun ana akka kootti gaaffii kan natti ta'e dhimma qaama saalaa irratti A+ fidanii mee isa kana irratti immoo F fidanii immoo maaliif ol keessa nu jalaa fuudhuu hin jedhee mala anaa galaan jiru isa kana irratti aman kunoo du'aan jira garuu immoo darbee qulqullina irratti gaadheen gadda baddaama kana keessa haala kanuma keessa qaneessa deemanii dhaqaatii muuxannoo warra magaalaa jirradhaan hin jedhan achi qulqullina kan olii ilaallatu magaalaadhaan kunoo obbo Sobboo kan jedhamu kan jalaa kana jira isaa wajjin muuxannoo fudhachuu magaalaadhaan yeroo magaalaadhaan nu uummanni magaalaa jijjiiramee raabbu. Saaloniitti fincaanii bobba'u saalonii keessatti fincaan akkamittiin gama baadiyyaatti finna kanaa jedhanii itti yaadu dhufeen mana guddaa keessatti boolla achii gadi boolla meetirii 6 gadi qonnee saalonii keessatti bobba'uutti kaa'e guyyaa 2 burree galu. Ajaansaaf tisiisi manaan wariite hoshiinaatti galle nuun ajaasaan miti kana dhubee miti qaba amma magaalaatti immoo kan nu hubannee dhufne bishaan qulqulluu dhugaa jedhanii bishaan qulqulluutti qoricha naqanii dhufu egaa nunis maaf qoricha itti nanneen dhunnu jedhanii qoricha taayifoodii itti naqee mana keessa jira qoricha taayifoodii jira qoricha taayifoodii si itti nannee dhunnu garaa kaasaansa mana fincaaniif mana guddaa gidduu nu buuse. Mana fincaanii mana guddaa gidduu bulaa ture maalidha kuni dheeroo itti yaadu naa dhufuu didee jijjiiramicha wajjin warra rukute laa kan biraa amma nuun qulqullina kan jedhu midhaan amma qodaa gaarsiidhaan illee jira amma kan biraa kan kana jedha kun nyaata babbareedaa immoo nyaadhaa jennaani ituu daabboof muuzii nyaatinaa jedhanii dura ajaaksiidhaanii makaroonii cina nyaachaa ture qulqullina irraa ofedhe kanuma lubarreerraa egaa ijjima dhabamchaatiin jedhe kan. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhibaa. Mee haalli nageenyaa keessanoo maal fakkaata maalirra jira? Nageenya keenya iddootti kaasaa jiru nageenya keenya mucacaachisee kuffisaa jiru jijjiiramicha ijoollitti fidaan jirre zayitii kana qullaa keenya arcummee ittamuu dullaa ittamuu haadha manaa wajjin walitti qabdii nuti baaduu. Garuu baadiyyaa gaddattoo kana akkas nuun jedhan namni baadiyyaa rakkateera. Zayitii hin qabu inni qabu birrii xiqqoo kaffalee fudhatu inni hin qabne immoo toluma fudhatu zayitii kana. Warri ijoollee qaban baay'ee qaban immoo lama fudhatanidha. Amma ijoollee baay'ee qaban sababni ta'eef inni 2 fudhatu jedhanii turan. Kanaaf uummata baadiyyaaf zayitii yeroo fedhu
garuu gaa OBN tu gabaas. OBN tu gabaas. Amma nu gaa akka inni ta'e gaa. Inna beeku kan biraa immoo la. Qaala'insa kana qaala'insi kuni uuman nu ajjeefachaa jira. Amma dheengaddaa haadha manaa koo wajjin gabaa deemnee mana nyaataa tokkotti gorree waan foon qabu ija lamaan tokko nyaannee baanaa innee haadha manaa wajjin hoteela magaalaatti gorree ol seennee teenyee waan qalaanqalaa kana lama nuu baaseen yeroo lama nuu takka eeggannee nuu fidanii qalaanqalaa dhagaa uumaa ishee darbee akka milikkita wayitti foon keera shunkurtii mata irra guutee irra malee nyaanne uumaa ishee nyaannee raannee yeroo gatiin isaa meeqa fidaa jennu haadhi manaa koo yeroo isaan deebisanii nutti mangadii isaa haadhi manaa koo akkasuma kuftee bishaanuma achi godhan immoo qorra bokkaan roobaa irraa natti bulluqe ofii wallaan haadha manaa koo akkas akkasaatti bishaan itti naqanii kaasanii iddoo sana an xiqqooma tureen of baree isa booda birriin harka yeroo hin guutu ture birrii buddeen sana maalan godheeti haadha manaa koo qabsiiseeni galee hoolaa gurgureeraa gatii qalaanqalaa magaalaatti deebi'ee kafalee haadha manaa koo fudhadhee manatti gale. Kana jira laa jireenya keenya. Baay'ee nama dhiba. Haala baay'ee ulfaataa keessattuu. Mee magaalaan immoo isinirraa hammam fagaata? Konkolaataa jira moo miilumaan deemtu gaafa magaalaa deemtan? Konkolaataan keenya ishee magana. Kanuma fuunee deemna amma miilumaan deemna fageenya hin qabu laamma magaalaani. Kunoo asuma laa akkasuma baatiirrattaa laa kunoo asuma dargitee kunoo asuma deemsoo guyyaa tokko deemtedha. Guyyaama tokko duwwee deemtu. Haadha manaan koo qirab yeroo isheen qirab itti karaa deemtu hundoota jedhee ilaala qirab itti achi geesse deebiti. Achi geesse dhiyoodha. Akkam immoo haala nama gara magaalaa jiraatuuf deemsa guyyaa tokko jechuun baay'ee ulfaataadha. Akka naannoo biraa warra jiraataniif isin sababa itti bartaniif ta'uu danda'a. Kan salphaa isinitti ta'e malee deemsi guyyaa tokko baay'ee ulfaataadha. Mee gaafa miillaan deemtan kan guyyaa tokko deemtanii gaafa magaalaa geessanii qoreen miilla keessan waraanu of eeggannoo miilla keessaniif gootan akkami? Amanuun of eeggannoo miilla miti qoonqoo maaf gochaa jiru qoonqoo waa marfinitti nyaachaa irra miilla immoo amanii ishee kanayyuu itti na wallaale miilli koo arran kaadhee yeroo inni magaalaa deemu itti beekee ittiin hin deemu. Aman akka kootti isatti qoreensi waraanaa jette qoree miti bismaara miilli keenya dabsaa deema karaarra. Dabsaa isa karaarra keetti bismaara ta goona bismaara keetti ta yeroo goonu bismaara akkas dafa. Baay'ee jabaataadha. Jabaata. Nama biraa dhufe maan ol hordoftu obbolee keetiin ni Nooraa isi duukaadhaa. Ana duukaallee miti. Ta'u ittiin deebinuure. Noora. Noora. Waaqayyo. Haal waaqayyo. Mana nu gootaniya. Noora. Kottaa. Mannoo kan waaqayyooti. Kottaa. Aduun kun iyyuu gaarii ta'antu asuma teenya'uudha. Maali? Saaloon isin geessuuf mana fincaanichi keetti qonnee nunu bakkee tataarra. Asuma ta'a kamaan kun Yoom mana baate ganaa mana baate ala dhagaarra qullaa teessa. Hojii keedha. Iddoon hin jirretti bakka hin jirretti bakka hawaasni hin beeknetti iddoon hin jirretti maaluma waan itti mariichisu. Paartiin hin beekne nanatti hundeessaa ta'an paartii miti paantii waa'ee paantii hunaa waa'ee dhimma maalii jettaa? Kuni dhimma ati jettu wajjin waan tokko waliin ilaallatu. Kan nuti haasa'arru waa'ee qabeenya isaanii, waa'ee fayyaan isaanii maal fayyaan keessan maalirra jira, waa'ee fayyummaati, waa'ee nageenya isaanii, waa'ee qabeenya isaaniiti kan haasa'arru malee kanatti jettu kana wajjin waan tokko waliin argu wanti nu haasa'arru. Waa tokko sitti nama dhaggeeffatu. Ani nama siyaasaati waan ta'eef waa tokko na dhoksitee darbuu hin dandeessu. Akka nama shira qabu taate arraba kee irraa beeksisu. Yoo waa'ee misoomaa ta'es, yoo waa'ee qulqullinaa ta'es, yoo waa'ee nageenyaa ta'es utuu birbirsi jiruu miciree faarsu maaltu fide? Ana isaafis kan gaafatan. Innati jettu sirriidha. Isa kana walitti deebina waan gaaffiin isaan biraa qabuun xumuradha amma. Mee isin egaa gara boodaa irratti maal hojjechuuf karoora qabdu? Karoorri keessan maal gara fuulduraatti? Gara fuulduraatti amma nuun gara fuulduraatti karoora nuun qabnu gara fuulduraatti deemuudhaas garuu gara fuulduraatti immoo karoorri keenya ammanii
boqqolloo qotuun barbaade kanadha karoorri koo gara fuulduraatti. Meesii warra kana kunoo aktiivistii keenya mana isaantu bakka bu'ee waan maraasaa ana dubbachuu kootti nan gaabbe isaan maan ammeettiin waa xiqqoo gaafadha haadha manaa bukkee dhaqee waan tokko tokkotti dubbadha wanta sila tuqqa qabne tunyaan nuun jedha waa itti xaxalannu dhiibneen qabaa isa naqee ilaalee dhufa. Tole galatooma yaada naa laattan hundumaaf guddiseen isin galateeffadha galatooma. Tole nan dhufa dalagu haasaa. Mee gara dhimma keessaniitti deebi'a isin maqaan keessan eenyu ga'een hojii keessanii hoo maali? Hayyee maqaan kiyya dhaloota Addayyaas jedhama. Amma garuu shukkaatti jira shukkaa wanta. Ga'een hojii koo immoo sadarkaa dura taa'aa gandaatti dura taa'aa qote bultootaa fi hoogganaa aktiivistoota ganda hundumaati. Akka dhuunfaa kiyyatti immoo paartii Dhaabaa Qaxaaraa Hoo jedhamu hundeesseen jira. Gabaa jedha kun jechuudha. Qaxaa Qaaraa Hoodhaan hiikkaansaa dursa utuu hin hubatin midhaan bakkee jiru callaa calleessitee hin galchine jechuudha hiikkaansaa. Egaa waggaa 32 immoo akka dhuunfaa kiyyaatti paartii kana hundeesseen hoogganaa jira jechuudha. Hooggansa isaa danda'ama. Hedduu namatti tola. Akkas taanaan paartiin keessan irra caalaatti dhimma midhaaniif misoomaa irratti hojjetaa jechuudha. Hojiin keenya sanarratti hundaa akkam seete seerri poolitikaa akka bakkee dhaabatte haasoftus dudubbattus miti. Bishaaniin nama nyaatama poolitikaa jechuudha. Karaa itti baatus karaa itti nyaattus hin beeku. Maaliifidha? Ija poolitikaati yoo ilaaltu namni maalla utuu hin nyaatin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf wabiin dhala namaa nyaatan waan jedhamu sanarratti xiyyeeffadhee hojjedha. Boqqolloo tokko fakkeenya jalqaba yeroo sii kaasu jechuudha. Boqqolloo tokko maal godhu darbatu. Kunis sarbiinsa gargaara. Darbatanii boolla keessa buusu. Boolla keessa buusanii jedhan immoo biyyoorra deebisu. Kana jechuun maal jechuudha? Hin gabroomsan gabrummaa ibsa. Erga gabroome qaamni miidhame sun immoo maal godha? Biyyoo sana ofirraa galagalchee biqilee mul'ata. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Fincila diddaa gabrummaa mul'atee ka'e immoo maaltu ta'a? Hin daraara. Daraaree damee horata. Damee horate jechuun mataan isaa immoo qabsoo isaa sanatti dhaloota hore, dhaloota guddise, dhaloota itti hore jechuudha. Kun maal jedhama? Dhaloota itti hore jedhama. Ergasiin booda immoo dhaloota sanaa wajjin immoo wal ta'e maaltu ta'a jedhamu immoo yoo xiinxalte firii godhata. Dhaloota sanaa damee sana hore wajjin maal itti hore sanaa wajjin damee godhata firii baafataa jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Injifannoo cululuqaa akka dhadhaa galmeessu. Wantoota amma kana siime kun imala qabsoo boqqolloon tokko geggeessuudha jechuudha. Amma maalirra geenyeerra firii godhata. Inni kanaan dura darban qabsoowwan hafa. Qabsoo addooftuun inni cimaan inni dhumaa erga firii godhatamu. Injifannoon kan wal saamamus iddoo kanatti baay'ee si ajaa'ibu jechuudha. Maaltu taasiseeti? Eegga amma kanatti dadhabamee dafqee waggaa dheeraa wajjin ta'ee dhufee booda firii kana eegga biqilchee booda injifannoo saasamu. Amma kanatti dadhabee garee firii ni baafatan eenyutu dhufee fudhata? Eenyutu irraa nyaata? Alagaa dhufee nyaata. Alagaatu dhufee saamu. Injifannoo isaa numa meegaa zigirsaa keenya ni kana. Gochi sadatti tokko keessa baay'ee kana malee keessa buusu. Wanti addaa kan jiru immoo maal godhanii boqqolloo amma kana gurguddatu. Boqqolloo amma kana gahu. Boqqolloo ijjisaa amma kana gahu beektaati sinan. Boqqolloo kana fuudhanii maal godhatu taafisii xiqqoo hojii walitti makana. Sadarkaa isaa gadi buusan. Haa ta'u innis xaafii ijjisaa xixiqqaatti amma sana gatii isaa qaalii godhanii ol kaasanii boqqolloo ijjisaa gurguddatu gadi buusanii. Gabaasaa xiqqeessanii gadi buusanii. Kun ana miti utuu namni du'e onnee qabaate nama du'e awwaala keessatti naarsu kun namni du'e du'ee boolla keessa naaru waa'ee kanaaf. Anis kanuma irratti
waa'ee isa aarii gubachuu duwwaa osoo hin taane paartii kan mirga kanaaf dhaabbatu paartii mirga kanaaf falmu hundeessee jira jechuudha. Paartiin kunis maal jedhama? Ooqaa Dhaaraa Maatoo jedhama. Gabaajeedha kun. Gabaajeen kana yeroo itti maali? Ofiif qaltee alagaa soortus amsirgumaan kee badeenamu jechuudha jechuudha. Tole haa ta'u. Kaayyoon paartii keessanii kun maali? Fakkeenya tokko si kaasa. Boqqolloon qofaa isaatti baabura tokko daasifama. Xaafiin mataa masaatti baabura tokkotti daasifama. Garbuun mataa masaatti baabura tokkotti daasifama. Qamadiin mataa masaatti baabura tokkotti daasifama. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Sirna federaalizimii mirkaneessuudha jechuudha. Sirna federaalizimii mirkaneessuu jechuudha. Dhumarratti gaaffishee dhumarratti sin gaafadhu diimokiraasiin akka dhufuuf maal gochaa jirtu? Waan biraa dhiisamu asuma fakkeenya si fudhachuu danda'a. Nama polootikaa waan ta'eef fagoo hin deemu. Qubni koo kun waaqa tuume walqixxaa agarra. Amma namaaf atiyyuu tokko walqixxaa nuun. Chistiin kee amma chistii koo dingaa hin ga'u. Maal beektaa kun uumamumaan iyyuu uumama biraa akka uumamumaan iyyuu diimokiraasii wanti walqixxummaa jedhamu suni. Dhiisis isa dhiisatti. Nun teenyee namatti wal taphachiisnee ka'umaan malee waa'een diimokiraasii walqixxummaa jedhamu suni wal jajjabeessu. Dhuftee nuti sitti haru. Nuti sitti haru. Maali tumurtanii? Raawwateera carraa ta'e xumurreerra nuti. Isaanis yaada baay'ee. Anoo waan tokko ni mana kee kosii waan akkasii qulqulleessaa olee haadha manaa immoo sinuma afattee nyaata waama jiru daakuu qaltee jiraattee keessummaa dhaltee qaltee jiraattee waama minyooftuu kana isaanis asiifistii keenyaa sinis fagoo irraa dhuftanii jettee qalteetti garuu immoo galteetti garuu magaalaa dhatte maal godhu gaafatan mana riifatti fakkaata magaalaa madaqaa muuziif daabboo kee akka nyaadha. Akkasidha. Ati silaa iddoo kosii qaragusii taati kan keenya rakkoon qabu. Anollee gaa sirriidha iyyuu iddoo fagoo irraa dhufe anollee ollaa makeeti ganaa waan teessi mariisisee mallatteessa aduutu nyaadhee mangalaa. Maali geggeessu wayyuu? Geggeessi. Rakkoon qabu. Maal bira dhufee keessummaa maal bira dhufee keessummaa noo si bira dhufee. Maali waama tokko nama polootikaa ilaa guyyaadha deema. Anumtu geggeessu re? Anumtu nama polootikaa. Ta'i. Rakkoon qabu deebi'aa rakkoon qabu. Ta'i na geggeessaa sammuu. Maal sammuu maal? Geggeessi. Oromoon hin beeku. Jedhaa gaa. Ulfaadhaa galatooma. Oromoo waan akkasiin beeku qabu illee nama hin gashu. Nagaan. Galatoomaa jedha. Nagaan turaa gaa. Deema. Lafa gajjattee lafa nyaattu. Afuuftuu handaaqqoo seenaaf orginee hin beeknu nuti. Bara 2006 maal nyaanni? Har'a dhuftee har'a nyaatta. Asiifistii qabe miidiyaa keechi kaa'e. Daabboo fi muuziin garaa keetti nu bulqiluu fedhu. Biyyoon nyaattu. Siyaa nyaattu. Kulanii? Afuuftuu wayya. Galma gooti galaa, artii gooti galaa.